Haay kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanalii Rashaad Zeenuu jirtu baga jiraattanii baga guyyaa kana geessanii isiniin jedha akkamsi nagaa keessanii har'a aappii yookaan notification waan jedhamu tokkoon qabadhee dhufee jechaadha. Notificationii jechuun warri Fecebook fayyadamtanu notification jechuun kun isa kanadha. Warra notificationii jawaalli isaaniif hin qabne ilaa kun isa kana jechuudha. Warra notificationii kana hin qabne akkamitti jawaala keenya irratti deeffachuu dandeenya, bakka kana irratti akkamitti notificationiin hojjechuu danda'a waan jedhudha jechuudha. Kun akkuma arguu jirtanii akkamitti notificationii akka kanatti deeffachuu dandeenya waan jennu wajjiniin ilaalaa jechuudha. Egaa haga xumura qophii kiyyaatti na wajjiniin tura. Warri haga yoona YouTube channel kiyya subscribe like illee naan goon akka seentanii subscribe. Egaa YouTube channelin kan koo kun akkuma arguu jirtanii ifama. Egaa YouTube channelin kan koo kanadha. Kana gubbaarratti yoo barreessitanii Rashaad Zeenuu jettanii yoo barreessitanii isinii bahuu danda'a jechuudha. Kunoo YouTubein kan koo kanadha. Bakka kanatti subscribe ka jettu diimtuu kana isinii baatii sana gattuqtanii sana booda all notification ka jedhu oolii sanarra ka gubbaa gara olii irratti dhufurra gootanii viidiyoon kallattiidhumaan akkuman waan takka hojjedhee gadhiisuun akka dafee isin qaqqabuudhaa fi subscribe godhaatii sana booda mallattoo akka bilbilaa sanallee irra godhaan isiniin jedha. Warri maatiinaaf taatanii laayikii naaf godhaan isiniin jedha. Warri immoo yoona seenaatiin subscribe naaf godhaan isiniin jedha. Yoo yaada qabaattanis koomentii jalatti illee naaf barreessaan isiniin jedha. Egaa akkuma dura irratti isiniif himee mana Fecebookii seennaa jechuudha. Yeroo Fecebookii seenne jenneenne mallattoo notificationii mallattoo akkasii akkamitti argannaa waan jennudha jechuudha. Kana tuqaa sadan kanarraan gallaa jechuudha. Kunoo kanan xiyyaan agarsiisu jiru kan arguu jirtanii xiyya kana sadan rukunnee sana booda setting kunoo setting and privacy ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Erga sana rukunnee kana jenneenne setting bakka jedhu kanaan gallaa jechuudha. Erga setting kana gallee jenneenne akkanatti oloofnaa jechuudha. Akkanatti oloofnee haga dhufnee godhana geenyu yeroo dhufnee kunoo akkuma arguu jirtan notification setting ka jedhu kana arguu jirtanii notification setting ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Erga kana rukunnee jenneenne kun akkanatti kan inni fidee nuu baasuu jechaadha. Isa tokkoffaa kanarratti yoo koomentiin namaallee isinii mul'achuu dide akkanatti tuqxanii mallattoo kana yooniif sila akkanatti jiraatte yoo sila akkanatti jiraate ni bantuu jechuudha. Akkana gootanii qubbuma keessanii kana ni bantanii jechuudha. Koomentiin namaallee SMS risaalaan illee kan akkasiniif dhufu yoo feetanii kana hundasaayyuu bantanii keessuu jechuudha. Kun banaa taa'uu qaba. Koomentii namaallee koomentii yeroo namni isinii barreessu arguudhaaf illee jechuudha cufaa taa'uun qabu. Inni kan notification ittiin isiniin jedhamu kunoo reminders ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Ka sadaffaa irratti argamu kana yeroo rukunnee jenneenne kanas akkasumatti banaa gootuu jechuudha. Manni kun keessi akkuma jirutti mallattoo notificationaati jechuudha. Viidiyoo irratti guruupii irratti friends kana hundayyuu isin gaara deemtanii ilaaluu dandeessu. Koomentii irraa jalqabdanii haga dhuftanii godhana geessanu kanallee push ka jedhu kanallee jechuudha. Kanallee tuqxanii akkasitti banaa gootuu jechuudha. Hundasaayyuu akkasitti bantanii irraa fayyadamtuun isiniin jedha. Warri waan kana hin qabne akkasiin seentanii notificationii settingii keessanii sirreeffachuu dandeessanu isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Egaa YouTube channel kiyya subscribe like gochuu akka hin daganneen isiniin jedha. Hangam barumsa biraatiin walitti deebi'u. Bye bye. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.